بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. واي شيخ جمال أحمد قلوبي واي ساهمون نبرت قود أتوقعين الفاتح اللي شيخ جمال جتشون قبينيا أمتا قبينيا حواسا مسلماتي wanni isaan himanis guddaadha. Sheekotii hedduu garree sheekotii hedduu bira qaraanilleedha. Kanaaf Sheekh Jamaal jechuun nama waa hunda rabbii walirratti kenneef, tokkoffaa hayyummaa dhalootaa, lammaffaa ilmi rabbi isaa kennee, obsa isaa kennee, gootummaa isaa kennee, arjummaallee isaa kennee rabbiin. Nama waa hunda rabbii walitti qabee fi nama hedduu hogguu garru yoo ilmii qabaate arjummaa dhaba, yoo ilmi qabaate gootummaa dhaba, yoo ilmi qabaate hayyummaa dhaba. Isa ammoo waa hundahu rabbii walitti kennee fi darajaa guddaadhaan rabbiin isa godhe. Ammas Sheekh Jamaal jechuun nama hawaasaaf nama faxina tokko biyyaaf yaadu, hisaaba malee biyyaaf yaada. Waan takka biyya takka keessatti hogguu dhagaye naan afaa je'eeti yeroo gabaabaa keessatti ka'ee dhaqa. Nama dhaamsan goone, nama haalaan muslima kanaaf illee yaadu, nama ammas hawaasa muslimaa kana bakka isaan godaananitti ilmiidhaan jala deemee ilmi kana isaan fudhachiisuudhaaf jala deemu, nama hawaasaaf illee yaade, haalaan biyyattii tanaaf illee yaadu, nama faxina, nama beekaadha, nama ammallee beelas dheebus ta'u fi hin laalle, nama isa duuba maatiin isa dhibamee maal ta'e hin laalle ka isa duuba namnummaan akkanuma fuudhee haakima geessuuf jechuudha. Sheekh Jamaal jechuun nama waan isaa wassafan ulfaatu tokko, nama hayyuu. Ammas Sheekh Jamaal dura ana akka fakkeenyaatitti anamma itti gaafatamaa mana marii islaama aanaa mi'eessooti. Jireenyi kiyya Asaboo keessa amas 30 ol diin kana sossoosu keessa turre. Ammoo waan amas 30 kana keessatti inni ammoo amas 5 keessatti tokkummaa namaatis uume, nama kanas wal jaalachiise, islaamaa fi kaan hin jedhu hunda isaa tokko godhee nama deemuun jechuudha Sheekh Jamaal jechuun.